Muummeen ministeera Abiy dhimma nageenyaa fi sochii hidhattoota naannolee adda addaa keessatti taasifamu ilaalchisuun gaaffii miseensota mana marii irraa ka'an irrattis ibsa kennaniiru. Ibsa kennan kanaanis bakka adda addaatti lolaa kan jirru warra mootii wallaalummaa ta'an faana jechuun ibsan. Kan lolaa jirru mootota wallaalummaa waliini. Namoonni kun hin baratinaa, yaalaminaa, hin qotinaa warra jedhanii naannoo tokkotti qorichoota busaa, sukkaaraa fi HIV mana qorichaatti baasanii gadi naqan. Garuu warra uummataaf qabsoofna jedhu. Gogaa waraabessaa harkatti kaa'atanii rasaasni nun dha'u jecha barnoonni maal isinii godha warra jedhanii. Tibba kana ilmoo waraabessaa osoo baatanii deemanii qabne maal isiniif godha jennaan rasaasni akka nun dhoofneef jedhan jechuun ibsan. Shiftoonni duriilleen naannoo isaaniitti bakka ijoolleen itti baratan hin tuqan ture. Kan jedhan muummee ministeera Abiy warri ammaa warra isaanii gadiiti jedhan. Mootummaan warra hidhatee fi rakkoo jiru karaa nagaatiin furuuf fedhii qaban faana dubbachuuf qophii akka ta'es eeran. Yeroo adda addaatti hidhattoonni mootummaa waliin mari'achuu akka barbaadan mootummaatti jaarsummaa ergu. Ta'ullee mariin jalqabameera jedhee yeroo mootummaan ibsutti ammoo lakki ana miti garee ebeluuf kan jedhu quba walitti qabu jedhan. Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiruu fi ololli biyyoonni lamaan gara waraansaatti seenuu malu jedhu bal'inaan deemaa jiraachuu quba akka qabnuu fi gara gama Itoophiyaatiin fedhiin waraanaa akka hin jirrees yaa'ii kanarratti eeran muummeen ministeera Abiy. Himata baay'eetu dhaga'ama. Baay'een isaa fudhataman qabu. Uummanni Eertiraa obbolaa keenya akka uummata Itoophiyaa guddachuutti kan barbaadu waraanni karoora keenya miti. Karaa biraatiin ammoo Itoophiyaatti biyyi weerara geggeessituu fi abjuu qabanneerraa nu dhaabu hin jiru. Yaaddu akkanaa tasumaa hin qabnu. Namoonni teenu jaalu qophii gahaa waan qabnuuf kan qophoofnu ammoo lola hambisuufidha jedhan. Tuttuqaa waraanaa qaama kamirraayyuu jiraachuu hin qabu kan jedhan muummeen ministeera Abiy. Tuttuqaan nurratti yoo jiraate garuu deebiin keenya hammaataa waan ta'uuf gama keenyaan namuu lolatti seensisuuf fedhii hin qabu jedhan. Fedhii nageenyaaf qabnu jechuunis seenaa waggoota 100 darbanii yoo ilaalle waggaa 7 guutuu biyya ollaa tokko waliinuu lola osoo hin geggeessin mootummaan jiraate mootummaa keenya qofa jedhan. Gama kaaniin dhimma ulaa galaanaa ilaaluun dhimmi ulaa galaanaa argachuu dhimma jiraachuu fi dhiisuu akka ta'ee fi uummanni miliyoona 130 ta'u karri itti cufamee taa'uu hin qabu jedhan. Kana gareen nagaa jaallatu mootummoonni alaa hundi yaada keenya deeggaraniiru. Karaa seeraa fi mariidhaan furmaata akka argannu barbaanna. Gaaffiin kun gaaffii sirrii ta'uu hundi hubateera. Kun injifannoo guddaadha jedhan. Dhimma hidhaa haaromsaa kan ilaalleenis hidhi haaromsaa Itoophiyaa ji'oottan 6 hin caalle keessatti xumuramuun akka eebbifamu yaa'ii kanarratti eeran.